Maalanu argeeni wanni isaan eeggadda mari'ataa jiru jedhame suni warri mari'ataa jiru ture suni rafaa turanii Oromoon diigamuu qaba, Oromiyaan diigamuu qabdi, galma abiyyitti kenne sana galmaan ga'uu namoonni danda'an, amanamoo namoonni ta'an filatamanii. Siidaan leenjisoo diigaa kan dhaabbatu. Komishiniin marii biyyoolessaa jedhamee hundaa'e kuni bu'uurri isaa komishinii lamatu isa dura ture. Tokko komishinii araaraa jedhamee bara 2018 kan hundeeffame Abiyyi kan hundeesse hoogganaa isaa jedhanii Biraanuu Naggaa fa'itu sochoosaa ture. Komishinii araaraa jedhamee kan hundaa'e 2018 jechuudha. Andaargaachoo Tsiggee faatu yeroo sana onnee amma Andaargaachoo Tsiggee waldhabee fakkaata. Jalqaba gaa komishinii araaraa ture. Ittaanee immoo 2019 komishinii daangaa fi eenyummaa jedhaniitu jedhee hundeesse Abiyyi. Achirra immoo Daggafee Bulaa ture nan beekaa. Komishiniin inni daangaa fi eenyummaa jedhamu kun heera biyyaa cabse jedhamee baay'ee lolamaa ture. Haa ta'uti mootummaan kun Abiyyi ittuma fufeetu hundeesse. Jarri kun lamaan utuma deemanii komishiniin daangaa fi eenyummaa sun rakkoon biyya kanaa qorannoo gaggeessee rakkoon biyya kanaa sirna sabarratti hundaa'e ijaarameetu rakkoo walitti bu'iinsaa tasgabbii dhabuu kanaan fide jedhee qorannoo dhiyeessee ture. Dhiyoo kanas qorannoo sana baasee adda karaa qorannoo poolisii imaammataa federaalawaa Itoophiyaa jedhamuun kan Dr. Bayyanee Phexros hoogganu tokko jira. Instituutiin sun waan sana qorannoodha. Walumaa wanneedhanii komishinii daangaa fi eenyummaa sana faana baasanii turanii heera biyyaa sana diiganii sabarraa kaasanii akka biraatti ji'oogiraafiidhaan hundeessuudhaaf qorannoo isaaf ifa godhaniiru. Amma maal godhanii komishinii kana lamaanii 2022 gara jalqabaarra komishinii duraa kana lamaan diiganiitu komishinii marii biyyaalessaa kana hundeessan. Komishiniin inni duraa sun lamaanuu badeera amma jiru. Hojjettoonni achi keessa turan immoo dhufaniitu komishinii isa kana keessa galan. Asirratti kana hunda kan godhamaa jiru bilchiginnaadhumatu kana godha. Abiyyiitu nama fidee nama kaasee wannuma nama isaa tolu kana gurguraa dhumarra kana komishinii marii biyyaalessaa jedhamu kana bifa maaliitiin jedhaniituma ajandaa godhanii seenaa biyya kanaa kan wal dha'uu maal aanoleen soba akka ta'e fa'aa piruuvii goonaa waan kana galma geessisuudhaaf jecha seenaa dhugaan seenaa mootota duriitii seenaa Itoophiyaati sabaaf sablammii seenaan qabu jedhanii waan akkas akkasii odeessaa turan dura. Wanti sabaaf sablammii irratti hundaa'ee ijaarame hundi rakkoo uumeera jedhanii jalqaba paartii saba irratti hundaa'ee diigan. Amma bilchiginnaan amma paartii Amaaraa, paartii Oromiyaa keessa sochootu, paartii Sumaalee keessa sochootu, paartii Affaar keessa sochootu hunda diigee bilchiginnaa tokkitti uumee maal jennaan paartiin saba irratti hundaa'e biyya balleessee wal fichisiisee jedhanii amma xaanee jennaan sirni saba irratti hundaa'e hundisaa sirni federaalizimii saba irratti hundaa'e federaalizimii sabdaneessa afaan irratti hundaa'e isatu rakkoo uumaa jira kan jedhu qorannoodhaan dhiyaateera. Waan kana galmaan ga'uudhaaf jecha komishiniin araaraa fi komishiniin daangaa kun walitti marji godhee komishinii marii biyyaalessaa kana jedhee uume. Galmi komishinii marii biyyaalessaa kuni akka labsiin ittiin hundaa'een irra jirutti dimokiraasii fiduudha, biyya waliigaltee qabdu fiduudha, biyya qulqullinnatii qabdu, mootummaa beekamtii uummataa qabdu fiduudha. Maal jedhanii sararaniiru achirratti pirooklaameeshinii isaanii nan qaba. Deemee amma maaltu ta'aa jira maaltu ta'e jechuudha. Bilchiginnaan dhaaba paartii saba irratti hundaa'e jibbeetu paartii biyyaalessaati bilchiginnaan kun. Isa kanadhaa
sagantaa dhaabaasaa amma foormaalii suutuma jedhee sagantaa dhaabaa biltsiginnaatu heera biyyaa ta'uudhaa deemaa jira. Seenessa biltsiginnaan haasa'utu seenessa waliigalaa ta'ee labsamuuf deemaa jira jechuudha. Imaammata barnootaa jijjiiramuuf deemaa jira jechuudha. Imaammata waa hundaatu jijjiiramuuf deemaa jira jechuudha. Maal amma komishiniin kun komishiniin marii biyyaalessaa kun amma uummata gaa walitti qabee irratti dhufna kan itti walitti qabee maalummaa waan sanatti dhufna kaafteetta. Galmi isaa kan itti kenname tokkoffaa waan biltsiginnaan itti amanu kan amantaa biltsiginnaa siyaasa biltsiginnaa gara heeraatti jijjiiru gara adeemsa ittiin namni jiraatu biyya sana keessatti ittiin bulchamutti jijjiiru adeemsa hawaasni biyya sanaattiin irra deebi'amee ijaaramu. Hawaasa biyya sanaatti ittiin ijaaramu. Neeshin biildiingi jedhama wanni kun. Neeshin biildiingii irra deebi'aniitu biyya sana ijaaruudhaa deemaa jiru. Akkamitti ijaaru immoo sabaaf sablammii diiganii balleessaniitu biyya ijaaru jechuudha. Maanni kuni waanuma tiyooriin isaa baay'ee bal'aadha jira political saayinsii keessa. Kanaaf amma walumaa galatti maaltu deemaa jira? Isaan amma jibbinsa eenyummaa sabaaf sablammii fi sabaaf sablammiin obbushuunsaa laallafuut salaasaa amataat jedhanii kan isaan haasa'an sabaaf sablammiin dhiitayeetu biyyi xiqqaattee jedhan. Sabaaf sablammiin akka malee wanni jedhanii sabboonummaan cimee bal'ateetu waraana walirratti labse. Kun immoo Itoophiyummaan hin xinnaatte. Itoophiyummaa kana guddifneetu Itoophiyummaa kana akka durii ishiitti deebisnee sabaaf sablammii xiqqeessina. Sabboonummaa xiqqeessinaa jedhanii pirinsipilii biltsiginnaatu amma bifa biyyaalessaa jedhamee cidha haaraadhaan girgiriin uumamee deemamaa jira jechuudha. Adeemsi isaa gaafeeti maaliin isaan taargeetiin isaanii deddeebi'u. Mariin biyyaalessaa jedhanii amma isaan deeman kana namoota hoogganuu qaban galma abiyyitti kenne sana galmaan ga'uu namoonni danda'an amanamoo namoonni ta'an filatamanii. Namoonni kun biltsiginnaa qofatu filate. Isa maal jedhanii paarlamaa Itoophiyaatu filata malee biltsiginnaan harka keessaa hin qabu, abiyyi harka keessaa hin qabu maal paarlamaan Itoophiyaa eenyu? Abiyyi miti. Paarlamaa Itoophiyaa biyya eessaa hin jiru akka isaan haasa'an naan galu paarlamaa kabajamoo Gasee Caafootu nama biraadha moo? Namoonni isaantu bilisummaa mataa isaanii biltsiginnaa miti isaan? Deemee maanni biltsiginnaatu komishinaroota kana filatee achi kaa'ate. Itti deddeebi'anis baay'ee gabaasaa fi turanii abiyyiif yoo duubatti deebinee ilaallee namoonni kun gabaasa ji'a 4 jedhanii dhiyeessu, gabaasa ji'a 5 jedhanii dhiyeessu, yeroo yeroodhaan muummicha ministeeraadha dhaqaniitu erga hundeeffamanii ka'ee waan irra ga'an hunda dhaqanii gabaasanii eebbarraa fudhataniitu hojichatti fufaadhuma deeman. Namoonni kun akkamitti filatamanii eenyu isaan yoo jenne namoonni kun guutummaa guutuutti hiriyoota isaati. Hiriyootaati. Utuu aangootti dhufiin durallee namoota wal beekan, namoota wal ilaalcha wal fakkaataa qaban, namoota biyyi Itoophiyaa waggoota 30 kana keessatti qaanofteetti sabaaf sablammiin biyya salphise, Itoophiyaa salphise jedhee warra amanudha jechuudha. Hundi isaanii Profeesar Masfin Ariyaadhaa kaasee hanga Zagayyeen jedhee waamu Mahmud Diriir, Wizaroo Hiruut isaan izeemaadha baay'ee hundi isaanii Mahmud Diriir yaadiif ture. Mahmud Diriir jechuun ambaasaaddara amma dhiyoo kanaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Gibsii ture. Isa dura immoo bara mootummaa ce'umsaatii kaasee yaadi keessa Sudeepaa ture. Baay'ee ambaasaadarri Mahmud Diriir seriously Oromoon kan qabachuu qabu dhimma Dirree Dawaatiin wal qabatee Oromoota Dirree Dawaa keessatti Dirree Dawaan Oromiyaa jala galuu qabdi jedhanii qabsaawaa turan
waggoota 30 darbe keessatti namoonni ficcisiisee fixe Maamud Diriir. Kana ijoolleen Dirreedawaa beekti. Kana ijoolleen Harargee hundi beekti. Nama akka kanaatammaa jaalala biyya argatee hiriyaa biyyi ta'anii wal faana dhugooma ta'anii jechuudha. Wal faana wal muuxatu. Maamud Diriir qofatu yaadi durattii keessaa dhufee warri kaan guutummaa guutuutti warri ilaalcha Minilik lubbuudhaan jira. Isatu deebi'ee dhalachuu qaba warra amanudha. Hundi isaanii namoota kana sassaabee namoota walitti dhiyaatan ilaalchaan tokko ta'an sassaabanii hundi isaanii kun Izeemaa keessa jiru baay'ee miseensa Izeemaa turan hundi isaanii. Namoota akka kanaatu yoo ilaaltu marii biyyaalessaa kana namoota ilaalcha Izeemaa qabanii fi hiriyoota Abiyyitu walitti qabamee waan kana sochoosaa jira. Maaliif galmi waan sana yoo Izeemaa dhaqxes yoo Bilisiginnaa dhaqxes sabaaf sablammiin badeetu Itoophiyaan hundoofti warra jedhanii amanan. Boolla sabaaf sablammii irratti boolla hiree ofii murteeffannaa sabaaf sablammii irrattidha Itoophiyaan ijaaramte warra amanudha. Warra kanatu waliin sirbaa jiru amma wanni kana keessatti. Namoonni achi keessa jiran amma haasaadhuma isaan amma gidduu kana haasaan yoo duubatti deebitee amma Masfin Araayaa maal haasaa ture itti ilaaltee waa'ee Minilik kan inni dubbatu yoo dhageesse surubsi. Namoota akkasii walitti sassaabaniitu biyya tokkummeessa waa'ee Minilik jedhanii warra amanan warra isaanii. Ambaasaadar Maamud Diriir bara yaadi keessa ture waan akka siyaasummaa hin danda'amu hin beekan. Amma garuu ergama fudhatee ergama lammaffaa Oromoo cabsuu fudhateetu hojii kanatti seenee jechuudha Maamud Diriir. Isa yoo engadda walgahiirra dhaabbate achi gaafa wanni sana banan haasaa banan Abiyyi maal jedhaa warra idmee xaggab warra du'a jala galan jala gahan warra bool'arra jiran nun sobani Itoophiyaan sobani waan gaarii nuu kennanii darbu maaliif sobu jedheetu haasaa namni hin sobu jarri jedhee gaafate jira moo namni maal shakkennee akkattiin dhaqee jara kana advertise gochuu irratti yeroo dheeraa fudhate haasaa biyyoo laaltan maaliif kana wanni godhaa ergamatti kenne kana hin beekaa isas kana hojiirra oolchu waan ta'eef isaanumatu fide yaada uummataati jedhamee akka dhiyaatuuf yaadichi garuu karaa ifa ta'een yaaduma Abiyyi yaada Bilisiginnaa yaada Izeemaa yaada Itoophiyaa waggaa 30 dura deebisanii akka haaraatti ijaaru achirratti Abiyyi mootii haa ta'u malee Abiyyi dhimma hin qabu. So mariin biyyaalessaa kuni marii moosisaa Bilisiginnaati. Moosisuuf deemaa jiru amma jarri kun. Moosisaa jechuun afaan Oromoodhaan nama waa moosisudha. Amma koree walitti qabame kun komishinaroonni walitti qabame kun hiriyootadha. Nama moosisaa jedhee kaa'ee isaan moosiftootadha isaan amma. So asirratti Abiyyi amma immoo moosisuudhaa dhufa waan ta'eef inni dhimma maalii qabaree inni moo'ee mootii taanaan dhimma namaa dhuunfaa haa ta'u Oromoo miiliyoona meeqa dhumtee haa ta'u dantaa isaa miti dhiyoo kana dubbateera. Oromoo gaafiin kee deebi'eera kana booda afaan kee qabadhu ta'a jedhee naqamtee taasise. Gaafiin qabduuti maal qabda gaafii maalii qabda jedhee arrabsee deebi'ee ingata kana. Oromoon gaafiin qabu kuni utuma bilisoome Oromoon utuma birmadummaa ofii bara Minilik dhabe sana deebisee parsantii 100 utuu argate Oromoon gaafiin Oromoo kun dhaabatu gaafii dinagdee fa'aa jirata. Gaafii waan hedduutu keessatti kan adeemsa keessa gaafiin hin dhaabbatu tuma ta'e. Gaafiin kee deebi'eera, gaafiin eenyummaa kee deebi'eera, gaafiin afaanii deebi'eera. Kana booda xaxadhuu taa'e, qotadhuu nyaadhuu argatte jedhee haasee deebi'e. Kanaaf amma kan inni fidee dhufaa jiru namoota isa fakkaatan walitti qabee ilaalcha isaa fi mul'ata inni biyya sanaa qabu namoota galmaan isaa gahuu danda'an
namoota waa'ee sabaaf sablammii yoo dhaga'an gurri isaan dhukkuba. Namoota hireen ofiin murteeffannaa sabaaf sablammii Itoophiyaa dadhabsiise jedhanii amananii jarri kun. Namoota akkasumatti Oromiyaan afaan Oromoodhaan of bushite yeroo jedhamu akkamitti akkas ta'a jedhanii warra iyyanii barooda. Afaan Oromoodhaan akkamitti Oromiyaan of busha jedhanii warra boo'u. Keewwata 39 isa hin rombu akkasumatti waa'ee keewwata 39 bakka Itoophiyaa diiguudhaaf wayyaaneen fiddee maal jedhanii warra haasa'anii. Anyways maal jechuudhaafi jarri walitti qabaman kunis sagantaanii fi mul'anni Abiyyis kan bilchiginaa jechuudha. Warra wal fakkaatu warruma bu'uura izeemaan lafa buuseefirraa dhaabbatanii warra socho'aa jiranii jarri kuni jara kanatu waan isaan fidanii dhufaa jiran balaa kana uummanni yoo sirriitti dhaga'e malee an akka kootti balaa guddaa dhiiga guddaa dhangala'uudhaa deemaa jira dheena. Bilchiginnaan dhiiga dhangalaasaa tureera waggaa 5 darban kana keessa. Inni xaanee jiru kuni hamaadha jechuudha. Yoo isaan amma akkamitti yaadu kana booda Oromoo irraa namni nu finciltu manni nu fincilu jilbeenfachiisneerra saayikolojiidhaan ajjeefneerra ijoollee bosona jirtu kan achumatti ittisna Oromoo dadhabsiisneerra daanqoonneedhanii waan amanan natti fakkaata. Garuu dadhabsiisaniiru Oromoon hirribe malee Oromoon hin dadhabu. Waggaa 500 ol qabsaa'e Oromoon akkamitti dadhaba? Waggaa 5 qabsaa'ee akkamitti dadhaba Oromoon? Waggaa 500 erga bara madda walaabuutti seera tolfatee Oromiyaa amma jirtu kana ijaaree kaasee qabsoorra jira Oromoon. Madda walaabuurraa dhufa malee wanta haaraa wanti dhufu. Oromoodhaa qabsoon waggaa 600 ol ittuma jira. Oromoon hin dhaabbatu. Isaan garuu maalitti amanuu teeraraayiz goonee ilmarraa ajjeefnee fannifnee maatii gubnee waan hunda goonee kana booda namni garagalee nu ilaalu hin jiru. Ishii kaan hiinee biyyaa baafnee kana booda Oromoon nutti hin kaatu jedhanii amananii of amansiisanii. Ittaanee maal fiduudhaa deemu jechuudha? Isa sodaatamu sana Oromiyaan raawwateera. Waggaa 30 darbeef naannoon Oromiyaa jedhamu afaan Oromoodhaan hamma danda'e raawwateera, dhama'eera, ijaaramee ture. Amma garuu seenaansaa asirratti goolabamadhaniitu beeksisuudhaan deemaa jiru. Ji'oogiraafik federaalizimii itti gashina waan ta'eef. Oromoon saba guddaa waan ta'eef Oromiyaan jiraatee jiraachuu baatee inni nyaata akkuma midhaansaa argatee huma nyaatadhanii amanu jarri kun. Maaliif Oromiyaa dhahee achirratti hidhamee taa'aadhanii namoota hedduu amansiisuuf hin yaalu. Garuu Oromoon waan kana hin dhaga'ee callisaa itti fakkaata. Isa xumuraati. Ofirraa hin kaasa. Garuu isaan dhiiga dhangalaasuudhaaf waa hunda qopheeffataniiru jechuudha warri bilchiginnaa. Dhiiga guddaa dhangalaasuuf. Oromoon Oromiyaa argate kana salphaadhumatti hodhuu akka wantitti akka afuuffeetti dhoosee Oromoon kennaaf itti fakkaata yoo ta'e hin dogoggoran. Oromoon dhiiga hedduu miiliyoona gabbareetu Oromiyaa jedhamtu kana asiin gaate. Waan waggaa 600 oliiti. Waan waggaa 30 isaanirraa wayyaaneetti ni uume maaloo dhadhaniitiin gadi wannoo jedhamti. Waggaa 600 ol itti dhama'ameetudha Oromiyaan har'a ijaaramte kun jirtu kun. Abbaan fedhe irratti walaa tumu, bilchiginnaan irratti walaa wanni haa jedhu caaseffamni Oromiyaa kun dhabamuu hin danda'u, diigamuu hin danda'u. Isaan nama akkuma kanaan dura nama baay'ee fixu. Hin fixu garuu immoo isaanii xumura isaaniitu gahaa jechuudha. Asirratti sarara diimaa isa xumura Oromoon kaa'ee taa'aa jirudha waa'een Oromiyaa kun. Sarara isa xumura gaafa isaan isheerra akkas jedhan warri mootummaa keessa jirus fudhaniitu qabu.
Har'a Minilikiin faarsanii Minilikiin laayivii fidanii televizyiiniin uummatatti sabbaqsiisaa uummata walitti qabanii amma taaktikii inni hojjetan sitti. Komishinii kana erga hundeessee booda komishiniin kun godinaalee irra deddeemaa ture. Nama filachuudhaaf mariisisee nama filataa jedhamee dabballeen nama deeggartoota bilchiginnaa ta'an, miseensota bilchiginnaa ta'an, kan umriidhaan jaarsa ta'an, kan dubartoota ta'an, kan hojjetaa mootummaa keessa, kan hoogganaa dhaabaa fa'aa ta'an, namoota kana deeggartoota miseensota bilchiginnaa walitti qabeetu miseensota marii biyyaalessaa komishiniin sin barbaadu jedhee durgoo gurguddaadhaan kaffalamee fiituudhaaf Finfinneetti waamanii mari'atu jedhama. Amma gaasaan amma Oromoo bakka bu'aniitu achi jiru jechuudha. Oromoo dhugaan eessa jira? Kun dhumeera. Oromoo dhugaan eessa jira? Kun mana hidhaa jira. Hoggansa Oromoo dhugaan eessa jiru? Mararaanfaa warri siyaasa Itoophiyaa nyaatanii fixanii biyya sana guyyaa tokko keessatti gara nagaatti deebisuu danda'an marii kanarraa dhorkamaniiru. Daawud Ibsaa fa'aa warri siyaasa Itoophiyaa keessatti ilkaan buqqifatanii rakkoon biyya kanaa karaa kana furamuu dandeesse jedhanii lafa kaa'uu danda'an akka qorichummaatti jechi isaanii fayyaduu danda'u hooggantoonni Oromoo mariirraa ari'amanii mana keessatti hidhamanii taa'aa jiru bara. Mana hidhaati wanni isaan keessa jiran ammallee. Namoota akka kanaa achirraa alanii dabballee walitti sassaabanii durgoo gurguddaadhaan waan isaan haasa'uu qabanii itti himamee kaameeraa mootummaarra kaa'ameetu deeninnatiin marseeni namootuma bilchiginnaa ofuma sassaabanii fidanillee namanan. ETV'n deeninnatii jedhamu wayii jira biyya Itoophiyaa keessatti. Kaameeraan isaanii qawweedha. Asirra kaa'aniitu yoo achi jalatti waan biraa dubbachuu hin dandeessu. Achi jalatti waan isaan dubbadhu siin jedhan dubbattee baata. Isaan akka kanatti qopheessanii namoota akka kanaati amma Finfinnee keessatti eegumsi warra amma aanaarraa filatamee dhufe kanaaf godhamu dajan. Eegumsa deeninnatiin isaaniif godhamee jiru ajaa'iba. Ministeeraaf akkasiin godhamu. Maaliifidhaa faayinalaayiz godhataa jira. Abiyyi inni dhugaan mul'achuudhaa deemaa jira. Fuula isaas sirriin irraa baasee mul'ataa jechuudha. Yeroo kanaan dura konfiyuuziniin uumameera mootummaa abaluutii mootummaa maaloo waan jedhamu sun mul'achuuf deema waan ta'eef gaafa wanni isaan amma fiduudhaa deeman kun uummatatti dhiyaatu hin dhaba deeggartoota isaallee hin dhaba. Qawween haga baay'ee sin deebisu baase sodaachisuun haga baay'ee sin deessisu. So maal siin jechuu fi wanni hamaan inni jalqabaa heera fooyyessin jedhaniiru. Tokko heera fooyyessuu isaanii. Heerri kun garamitti fooyya'a? Sabarratti wanti hundaa'e hundi hin diigamu. Keessattuu yeroo baay'ee maltinaashinaal federalizimiin Itoophiyaa hin diigamuu qaba yeroodhaan Oromiyaatu diigamuu qaba jechuudha hiikti saba. Inni kan wanniidhaan taphatama. Sabarratti wanti hundaa'ee Itoophiyaa dadhabsiise yeroo jedhan Oromoon Itoophiyaa dadhabsiise jechuudha hiikti isaa. Kanaaf maal ta'uu qaba? Oromoon diigamuu qaba, Oromiyaan diigamuu qabdi jedhanii amanu jechuudha. Heera yeroo fooyyessan akkam godhu federaalizimiidhuma jedhamu. Isaan nama maqaa isaa hibra beeraawii federaalizim jedhanii sittumu. Hibra beeraawii federaalizimiin kun maanni sabarratti naannoo ijaarame tun ta'iin nama isaatu namoota hoogganan isaatu hibra beheerii jechuudha isaanii. Namoota irra gubbaatti argitutu sabaaf sablammii irraa warra ijaarame malee caaseffamni biyyaa sabarratti hundaa'u jedhanii warra amanan. Erga kana ta'ee Oromiyaan yoo diigame ila ittaanee maal jedhan tokko immoo seenessa biyyaa sirreessinaa jedhan. Seenessa biyyaa tirriktii. Amma waa'ee tirriktii sirreessuu kun amma Itoophiyaa keessatti ajandaa guddaa. Nama gidduu kana bakka garaa garaatti
leenjisaa jiru dabalootaa fi warra sooshaal miidiyaa armii ofii harkaa qaban kan. Kaan hawaasaatti, kaan Dirreedaawaatti, kaan Finfinneetti leenjisaa jiru wanti warra miidiyaa irratti waraana gaggeessan tirriktii kana wal qabatee isarratti leenjisaa jiru. Tirriktii isa kana maaltu sirraa'a? Maaltu dogoggoradha? Innee sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Tirriktii dhugaan bilchiginnaa maayinni? Maaltu dhufuudhaa deemaa jira jennee yoo haasofne tirriktiin isaan jedhan seenaan sabaaf sablammii hundi isaa hin haqamaa jiru. Seenaan biyyaa tokkuma dhadhanii seenaa moototaatu jira. Isuma fuudhanii akka kan keetti akka ijoollee kee qaraasifattu akka barsiifattu. Seenaa moototaa akka barsiifattu. Seenaan kee kan sitti himamaa ture immoo dogoggora. Ati kaleessa Itoophiyaawii turte dhiyoo kana si balleessan malee. Seenaan aanolee sobadha. Caliin calanqoo sobadha. Gabrummaan Oromoon gabroomee ture kun qishatiidha sin jedhu. Oromoon hin gabroomne, Oromoon hin miidhamne jedhaniitu tirriktii isa isaan jedhan seenessa biyyaalessaa isaan jiran kun amma isa kana sirreessina gara kanatti deebifna jechaa jiru. Amma Oromoon seenaa qabu moo qabu? Oromoon of haa gaafatu. Seenaan qabu Oromoon. Oromoon seenaa waggaa 1000 qaba. Seenaa kana Oromoon biyyi Itoophiyaa seenaan qabu seenaa mataa ishee. Seenaan biyya Itoophiyaa seenaa sabaaf sablammiiti. Seenaa sabaaf sablammiitu walitti hidhamee seenaa biyya Itoophiyaa jedhamuu qaba ture sila. Garuu amma maal godhaa jiru? Maal gochuuf deemu? Seenaan tokkitti jira. Inni kaan biyya wal ficcisiise waan ta'eef isa wal ficcisiise sana keessaa baasuuf deemna jedhanii dubbataniiru kan. Miidiyaa irratti sana haasa'u akka karooraattis immoo komishinichi kana sirreessuudha dhee labsiittiin hundaa'e keessa jira baay'ee. Labsiittiin komishiniin ammatti beeraawii mikikir jedhanii deeman kun labsiisaa keessa jira. Kanaaf ammala wanni guddaan ittiin adeemamaa jiru tokko heera fooyyessuu, lama seenessa biyyaa fooyyessuu, sirreessuu jedhanii deemaa jiru. Kun lamaanuu immoo maal deemsisa, maal agarsiisa? Oromoon diigamuun dirqamatti ta'a jechuudha. Oromoo jechuun maal jechuudha? Kanaan Oromoon eenyummaan Oromoo Oromiyaadhaa ala jira? Eenyummaan Oromoo afaan Oromoo ala jira? Eenyummaan Oromoo seenaa Oromoo waggoota 1000 qabu. Kanaa ala jira? Seenaa Oromoo ala eenyummaan Oromoo jira? Aadaa Oromoo ala seenaan eenyummaan Oromoo jira? Gootota Oromooti ala seenaan Oromoo jira? Amma kan gootonni Itoophiyaa jedhamee sitti deebi'ee himamaa jiru kun warra nu gabroonfate. Seenaan Oromoo gootonni Oromoo bar dhokkamanii badanii namuu godina keessanitti yoo dandeessan yaadadhaa jedhamee akkatti Oromoon akka diigamu. Oromoo goonni Oromoo godina hin qabu. Finfinnee irrattidha kan dhaabbatu siidaa yoo ijaarran gaafa bilisummaa argatu Oromoo. Masaraa keessattidha siidaan leenjisoo diigaa kan dhaabbatu. Siidaa Minilikii moo siidaa leenjisoo diigaatu Oromootti dhiyaata? Isa kamtu seenaa dhugaa? Oromoon Minilikiin hin beeku. Oromoon leenjisoo diigaa beeka. Oromoon Taaddee Birruu beeka. Oromoon Abishee Garbaa beeka. Oromoon Waaqoo Guutuu beeka. Oromoon Bakar Waaree beeka. Oromoon Warqii Tuufaa beeka. Warra dhugaan qabsaanii warra dhiiga isaaniin Oromoof Oromiyaa kana nu barreessan beeka. Jara kanadha goonni keenya. Jara kanadha kaarikulumii irratti kan baratu. Affeeramee miidiyaa irraan ifi kan nutti dubbachuu qabu, Oromootti dubbachuu qabu, Minilik moo leenjisoo diigaati? Kan affeeramee yoo haasaan baninsaa godhamuu qabu yoo ta'e Oromoodhaaf biyya sanaaf haasaan baninsaa godhamuu qabu yoo ta'e Taaddasee Birruutu du'a mo'atee miidiyaa irraan affeeramee uummata Oromootti kan dubbachuu qabu
Taaddasee Birruu, Abishee Garbaa kan dubbachuu qabu kan nutti dubbachuu qabu. Minilik nutti hin dubbatu. Isaan amma maal gochaa jiru? Nuun permanently nu awwaaluudhaaf seenaa keenya balleessuudhaaf hin balleessani hin yaadu malee. Kana tasumaa hin ta'u Oromoon hin eeyyamuuf. Kanaafuu wanni itti dhufee jiru Oromoon ofirraa qolataa jechuudha. Kanaaf amma seenessa wanni jedhamu kun seenessa sirreessinaan jedhamu kun ati Oromoo miti ati Itoophiyaadha jechaa jiru jechuudha. Kana jechuuf deemaa jiru. Seenessa yeroodhaan wuma seenaa qofa miti amma wanni isa. Eenyummaan keenya eenyummaan Oromoo bar seenaa Oromoo irraa madda. Seenaa sirna gadaa irraa madda. Seenaa bilisummaadhaan jiraachuu keenya irraa madda. Oromoon biyya of danda'e biyya bilisa ture utuu hin gabroonfatamin. Biyya sirna gadaa ture. Biyya walaabuu jiloon madda walaabuutti karoorsedha. Biyya kana hin jiru sobadha nun jedhu. Diraamaa kanaanii seenessa sirreessinaan jedhanii deemaa jiran seenaa nurraa dhiquudhaa deemu. Hin danda'amu moo hin danda'ani isa uummanni hin beeku. Waan heera fooyyessuun jedhamu girgirrii isaan uumaa jiran naannoo kana diiganii naannoo ji'oogiraafiidhaan naannoo Wallaggaa, naannoo Shawaa, naannoo Jimmaa fi Lubbaa walitti qabanii naannoo tokko Gujii Boorana naannoo tokko baharra immoo Oromoo bahaa jedhanii Arsii Baalee Harargee irra walitti qabanii akkattiin Oromiyaan hin jirtu jechuudhaaf deemu jechuudha. Taargeetiin isaan godhu Izeemaa fi ilaalchi Izeemaa hundisaa kan bilchiginnaan dhaalee ittiin deemaa jiru hundisaa waa'ee Oromoo Oromiyaa dhabamsiisu. Isa kana immoo isheen pirezidaantii ta'uudhaa barbaada Abiy jedhanii ishee duruuma fedha. Pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee mul'achuun barbaada. Xaqilaa ministeerii kana badaan jaalatu durumaa kaasee. Pirezidaantii dhuma ta'uu barbaada. Isheen nan beeku. Pirezidaantii kuni pirezidaantii yoo ta'es xaqilaa ministeerii yoo ta'es kamtu bu'aa qabaa? Utuu biyyi sun biyya dimokiraatawaadha taate. Utuu biyyi sun biyya birmadummaa Oromoon birmadummaa mataa isaa deeffatee utuu biyyi sun naannoo Oromiyaa filannoo walaba ta'e gaggeeffattee paartii feeteen bultituu ta'e biyyi sana pirezidaantiin Bushee xaqilaa ministeeriin Bushee haga Oromoon birmadummaa isaa qabutti haga Oromoon paartii isaaf tolu filatee sanarra hin geenye Oromoon. So ammanni nugusuma ta'uu barbaada jechuudha. Pirezidaantii jechuun hiikti isaa nugusuma ta'uu barbaada. Ishee konstitushinii fooyyessanii wannoo godhaniituma waan kana yeroo sagantaa dhaabaa bilchiginnaa raggaasisanirraa kaasee wanni kun hundisaa sagantaa dhaabaa bilchiginnaa keessa jira. Saboonni baay'ee yoo walii galan biyya tokko keessa jiraachuu danda'u. Sirna federaalizimii haa ta'u sirna barbaade godhachuu danda'u. Garuu bu'uurri waa hundaa hiree ofii murteeffachuu sabaaf sablammii. Sabaaf sablammiin hiree ofii murteeffachuu hin qabu yoo ta'e gabradha. Hiree ofii murteeffachuu jechuun mootummaa mataa isaa ijaarrachuu jechuudha. Biyya keessatti haa ta'u biyya keessaa alattis haa ta'u hireen ofii murteeffachuun self determinationin sabaaf sablammii kuni nan negotiable. Waan mariif dhiyaatu miti. Marii biyyaalessaa haa ta'u, marii naannoo haa ta'u, waa'ee kanarratti Oromoon taa'ee kamiyyuu bakka tokkotu walitti dhufe Oromoon hiree isaa murteeffachuu qabu moo murteeffachuu qabu irratti waliin maru. Kun waan dhumataadha. Oromoon hiree ofii murteeffachuu irratti yoo namni isa fuuldura kana irratti dhaabbatu yoo jiraate gabroonfataadha ifatti irratti qabsooftaa jechuudha. Kanaaf tokko hubannoon barbaachisu namni hundi hiree ofii murteeffannaa Oromoo jechuun Oromiyaa jechuudha. Oromoon mootummaa Oromiyaa jedhu hundeeffateera.
eenyus haa bushu maalis haa ta'u hundaa'eera. Caffeen Oromiyaa jedhamu jira. Caffee kana diigdee caffee 5 godina kifilaagarii 5 gootee waan akka kanaa hin yaadamu, hin godhamu. Amma egaa wanni jala murree haasa'uu qabnu hiree ofii murteeffachuun kun bu'uura qabsoo Oromooti waan ta'eef waggoota dheeraadhaaf dhufnee Oromoon haa xiqqaatu haa baay'atu naannoo Oromiyaa jedhamu kan qabu. Isa kanarratti namni kamiyyuu kompromaayiz waan godhamu natti hin fakkaatu. Namni kamiyyuu kanarratti yoo lakkii hireen keenya bakka 5ttis qoodamnee rakkoon qabu waan jedhu jira yaada. Lammaffaa birmadummaan Oromoo yoo margama gaafa Oromoon karaa bilisa ta'een paartii isa barbaade sana filachuu danda'u. Oromoon bilisummaa qabaa, birmadummaa qaba kan jedhu. Haga paartii barbaadde filachuu hin dandeenyetti hawaasni gabrummaa jala jira. Afaan qawweetiin bulaa jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e paartileen Oromoo afaan qawwee jalatti kufanii kuummaneedhaatti dhumaa jiru. Kumaatamaan Oromiyaa keessa Oromoo hidhaa jira. Ka danda'u immoo qawwee qabatee lolaa jira. Tokko kanaafuu tokkoffaa uummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo hiree ofii murteeffannaa Oromoo irratti balaa dhufaa jiru kana giddu galeessa godhateetu hayyoonni Oromoo ammarraa kaasee uummata kana baraaruudhaaf akkamitti akka deemamu irratti hin mari'ata. Dirqama. Maaliif namni kana booda lakki wanni mootummaan kun waan akka kanaan jiru amma booda. Ifatti ta'aa jira waan ta'eef namni hunduu gara tokkotti deebi'a jechuudha. Irra caalaa amma isaan Oromoo kana kan isaan ittiin rukutuudhaa deeman naannoo Oromiyaa irratti dabalatee jechuudha. Seenessa jedhamu sanadha. Waan irratti walii galuu barbaachisu wanti Oromoon irra deebi'ee ilaaluu hin qabne dhimma afaan Oromoo. Afaan Oromoodhaa alatti Oromoon maal qaba? Afaan haasa'u biraa qaba? Hin qabu. Kanaaf waa'een afaan Oromoo namni gosha biliidha. Mariif hin dhiyaatu. Marii biyyaalessaaf hin dhiyaatu. Oromoon naannoo Oromiyaa qofa miti. Akka biyyaatti afaan koo afaan biyyaa ta'u jechaa ture. Hin dhoowwatan. Hin didan. Namni isaan dhowwe hin jiru. Naannoo hedduun akkasumatti uumamanii naannoo 12 jira barama. Adeemsa eeggatee konstitushiniin wanni godhee naannoleen hundi raggaasisanii wanni naannoo hundatu raggaasisuu qabu. Wanni akkanaan ture. Naannoo yeroo hundeeffamu akkasumatti naannoon hundeeffameetuma wanni ta'e. Anyways maal jechuufi fedhiin utuu jiraatee uummata haa ture jechuudha. Lammaffaa dhimmi seenaa Oromoo laalla. Oromoon haga ammaatti seenaa mataa ofiitu barachuudhaaf carraan argama. Haga taate warri yeroo mootummaa ce'umsaa keessa Oromoonni turan dhimma qubee afaan Oromoo kana lafa nuu kaa'anii deeman. Sirna barnootaa keessa waa'ee Taaddasaa Birruu, waa'ee Waaqoo Guutuu akka xinnoo ishee akka namni dhagahu. Amma immoo keessaa baasanii barsanoo. Waa'ee Abishee Garbaa durii ani baradheera. Ammarraa baasanii barnoota keessa. Namni akka seenaa ofii ijoolleen dhalattee guddattu Oromoon seenaan qabu, goota siin qabu jetteetuma goonni jiru Minilikii, goonni jiru Haile Sillaaseedha, goonni jiru gabroonfattootatu goota ta'ee barsiisamuudhaa deemaa jira jechuudha. Ministeerri barnootaa immoo kanaaf qophaa'ee jiru Biraanuu Naggaafadha. Kuni seenessa isaan jedhan sana Oromoo duguuganii mataa isaa keessaa erga kana baaftee booda yoo Oromoon tokko fiigaa dhufe Minilik goota keenya yoo siin jedhu hiikti Oromummaa isaa hin jiru jechuudha. Hiikti Oromummaa isaa afaan Oromoo dubbachuu danda'a. Namni kun Oromummaan eenyummaarraa madda. Eenyummaan seenaarraa madda. Seenaan seenaa dhugaa.
saba Oromoo baruurraa madda. Oromoo kana kan isaan ittiin facaasanii yeroo dheeraaf joonjessaa turanis Oromoon akka inni seenaa isaa Maammoo Mazammirfaa jalqaba maal godhan seenaa dhugaa barsiisuu jalqaban ittuma bahanii hin fannifaman seenaa dhugaa maaliif barsiisuu jedhan. Hayilemaariyaam Gammadaan fa'aa waa'ee seenaa Oromoo waa'ee seera Oromoo barsiisan. Kanaaf ajjeefaman hundi isaanii. Gaafa seenaa keessirraa fudhatanii, gaafa afaan keessirraa fudhatanii, gaafa eenyummaa keessirraa fudhatan, gaafa Oromummaa keessirraa fudhatan ati meeshaa dheedhii Itoophummaan dhufee mataatti si nam'eetu Itoophummaa minilikummaa si obaasaniitu si macheessanii sana booda Oromoo fixxachas deemte. Oromoo hafe fixxachuudha. Isaan kana hin beeku sirriitti. Kanaaf wanni Oromoon seriously deebi'ee irratti mari'atee wanni kun nanni goshabilii dhadhee deebi'ee wal yaadachiisu jira. Balaa guddaan nutti dhufaa jiru balaa jiraachuu dhabuu waan ta'eef Oromoon akka Oromootti walii keenya gidduutti hayyoonni Oromoo jechuudha. Mari'achuun barbaachisaadha. Marii dhugaan barbaachisaadha. Marii biyyaalessaa Oromummaatu barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa Oromummaa komishinariin barbaadu. Muudamaan barbaadu. Gabaasan barbaadu. Gabaasni dhugaa uummata Oromoodhaaf godhamu. Seenaa Oromooti waan ta'eef mariin dhugaan Oromoon gidduu isaatti godhatu marii birmadummaa Oromoo hiree ofii murteeffannaa Oromoo deebisee cimsu karoora diinaa kan fashaleessu Oromoon kana hin godhata. Saffisaan waan kana hin godhata. Kanarraa kan ka'e yoo Oromoon akka Oromootti keessoo isaatti deebisnee tokkummaa keenya eenyutu fudhata Oromoon bakka shanitti qoodameera kana booda jedhamee dhiibaa jiran kana Oromoon reediidha faca'uudhaaf miti natti hin fakkaatu. Oromoon yeroodhaaf callisuu danda'a. Gaafa dubbiin isa xumuraa sarara diimaa darbite garuu ofirraa ishee ari'a. Hamma dhiisan qaba, hamma dhiiban qaba Oromoo kana. Gaafa isaa gamtu Oromoon waan godhamu argaadhuma ture bara kamiyyuu. Mariin amma gaggeeffamaa jiru kun Oromoon keessaa of hin baafne. Biltsiginnaan jalqabnumaa kaasee gaafa marii biyyaalessaa jedhu komishiinaroota ramaduu kaasee hooggantoonni Oromoo hundi ijoollee ofii keessanii hin xaxxafiina waan bukeessitan kana waliin wanni haa goonudhanii gaafataa turan. Komishiinaroota ramaddanii seera ofii baaftanii lakkii ijoollee boodarra sin dhibaa jedhanii itti himaa turan. Kana namni duubatti deebi'ee haasaa Piroofeesar Mararaa dhaggeeffata. Haasaa hooggansi ibsa adda bilisummaa Oromoo baasaa ture. Haasaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsa waraanni bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa hanga Oromiyaa keessatti baasaa ture. Duubatti deebi'ee namni haasa'uu qaba. Laaluun barbaachisaadha. Namni hedduu waan kana haasaa ture deddeebi'ee. Kanaaf marii biyyaalessaa isaan jedhanii fidan kana kan bixxilate biltsiginnaa. Kaayyoon isaa biltsiginnaadhaaf. Hirmaattonni biltsiginnaa. Maaliif akkamitti fiiganiitu seenu waraanni bilisummaa Oromoo fiigee dhufeetu addaraashaa keessa seena. Maachuudha keessaa ol baaftanii kuni mee irra deebinee alaala. Dura sadarkaa wanniisaa irratti walii galuu qabda. Irratti erga walii galtee booda eenyutu waan kana gaggeessaa irratti walii galuu qabda. Booda galma isaa dura fixanii ka'aniitu warra awutkaamiin isaan beekamaadha warra. Gaafiin kaafaa'oo heera jijjiiruu ture. Gaafiin abaa'oo hiree ofiin murteeffachuu saba Oromoo qara dabarsuu ture. Hin turre. Gaafii sana lafa haa qabatuu ture gaafiin Oromoo. Gaafiin qabsaa'ota Oromoo. Kanaaf isaan kun waluma ofumaa isaaniitii fiigichoo guddaadhaan
kan mataa isaanii ijaarrataniitu kottaa isin waamneerra buna dhugaa. Maal akkamitti waa'ee akkasiirratti buna dhugaa jettaan? Waan ofii uumtee bukeessitee tolchitee nyaattee kaateetu foolii isaa ittiin si rukuchiisuudhaaf waamta. Maal jechuudha wanni akka kanaa? Kanaaf Oromoon hin baqanne. Oromoo qoodanii Oromoo alatti keessaa hambisanii dhugaa Oromoo warra qabu hunda keessaa hambisaniitu warra gaafii Oromoo mirga Oromoo waggaa hedduu dhama'aa ture hunda hidhaarraa warri xixiqqoo ta'e namoota kumaatamaan hidhaa jiran hidhaadhaan baafne sadaga jiru isa bosonaallee waamuu miti. Isa dheengaddan jenne inni Oromoon gaaffii hin qabu jedhee haasa'eera. Kanarratti wanti wal nama gaafachiisu jiru. Kanaaf maricharraa Oromoon hin fagaanne isaantu baase. Bilchiginnaan ofii isaatii kora gaggeeffataa jira. Kora bilchiginnaa irratti immoo dhaqxee shayii dhugdee baatamoo affeeramtee yoo dhaqxee maal jechuudha? Saroonnuu si ciniinu achitti yoo si seensan. Balbala irratti sitti dutanii inni godhu. Kanumaan bira darba. Maaloo argeeni dajani dhugaan siin jedhaa wanni akkasii nama qaanessu jiru. Paartiilee Oromoo Oromiyaa keessa sosocho'an walitti qabameetu mari'atamaa jira jedhanii suura Fiqaaduu Shimallisiin warri kun immoo duubarraa rafu. Nkurrufaniituma akka shakkashu. Kana poost godhan. Meera jedhi paartiin Oromoo kana baa'uun keessa jiru. Paartiin Oromoo kakaafaa'uun keessa jiru. Paartii maali? Paartii Oromoo bilchiginnaan paartii Oromoo maaltu godha? Paartii Itoophiyaati. Paartii Oromoo maaltu godha? Paartiin Oromoo warra Oromummaa irratti hundeeffamantu jiru. Maqaa Oromoo jedhu of keessaa qabu. Bilchiginnaa maqaa Oromoo of keessaa qabaa? Hin qabu. Biraanchii Oromiyaa qaba malee Oromoo waan jedhu of keessaa hin qabu. Dambiittiin bulmaataa isaanii keessa jechi Oromoo jedhu hin jiru. Sagantaa dhaabaa isaanii keessa jechi Oromoo jedhu hin jiru. Hin jiru. Itoophiyaadhaan jiru. Rakkoo Oromoo kan furu Itoophiyaadhaan ni amanu. Nummoo kan amannu rakkoo Oromoo kan furu Oromoodhaan ni amanu. Rakkoo Itoophiyaayyuu kan furu Oromoodhaan ni amanu. Faallaa isaanii. Isaan rakkoo Oromoo kan furu Itoophiyaadhaan ni amanu. Nummoo rakkoo Itoophiyaan furu Oromoodhaan ni amanu. Oromoon hunda akkatti amanu. Warri qabsoo bilisummaa Oromootti amanan jechuudha. Kanaaf wanni isaan dheengadda mari'ataa jiru jedhame suni warri mari'ataa jiru ture suni rafaa turanii namnis keessan jiru barcumaa fi nama lama isaanii bilchiginnaa lamatu ture jettee deebiftaaf.